Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo sagantaa itti aanutti ceena. Dhimmoottan tibbana kana gabaasamaa jiran keessaa inni tokko lolli adda bilisummaa uummata Tigraay taasisaa jiru gara naannoo Amaaraa fi naannoo Affaaritti babal'achaa deemuusaati. Keessumaa torban kana magaala Waldiyaa fi naannoo ishee irratti meeshaa waraanaa ulfaata dabalatee dhukaasa banuu isaatiin kan ka'e jiraattonni naannoo isaanii gallakkisanii dheessaa akka jiran gabaafamee ture. Dhimma kana ilaalchisee gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Masfin Arraagee gabaasni inni qindeesse kanatti aanee dhiyaateeraatii caqasa. Akka gabaasni gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Masfin Arraagee jedhutti tajaajilli bilbilaa waan addaan citee fi badiinsa qaqqabee fi lolichi sadarkaa kamii irra amma akka jiru odeeffannoo biroo argachuun hin danda'amne. Haa ta'u malee jiraattonni magaalaa Wucaalee Waldiyaa dabalatee naannoo Sirinqaa fi Marsaatii namoonni baqatanii Urgeessaa, Wucaalee akkasumas magaala Hayiqii fi Dassee galaa jiraachuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Bulchiinsi magaala Waldiyaatii fi jiraattonni magaalatti haleelaa adda bilisa baasaa saba Tigraay ofirraa ittisuudhaaf akka falmii gochaa turan miidiyaalee adda addaa irratti ibsamaa ture. Waajjirri walquunnamtii magaala Waldiyaa fuula miidiyaa hawaasaa irratti mata duree hariifachiisaa jedhu jalatti ibsa baaseen dheengadda galgala gareen TPLF fi meeshaa waraanaa ulfaataa gara magaala Waldiyaatti dhukaasaa jiraachuu isaanii ibsee jira. Ibsichi badiinsi qaqqabe ammam akka ta'e ibsuu baatus mootummaan kaka'umsa jiraattotaa cina dhaabbatee tarkaanfii waan hin fudhanneef gareen ibsichi juuntaa jedhee waame magaala Waldiyaa irratti dhukaasa meeshaa waraanaa ulfaataa taasisuu danda'eera jedheera ibsi bulchiinsa magaala Waldiyaa kun. Jiraattonni waa'ee kanarratti ibsa kennan mootummaan tarkaanfii lubbuu namaatii fi qabeenya ilaalcha keessa galchee akka fudhatu gaafataniiru. Dhimma kanarratti televezyiinii Itoophiyaa wajjiniin kan dubbatanii Daarektarri waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee gareen magaala Waldiyaa irratti haleellaa raawwate barbadaa'aa jira jedhanii ibsaniiru. Obbo Gizaachoo Mulunee ibsa gabaabaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kennan keessatti akka dabalanii jedhanitti ጦርነት ውስጥ ላይ ነው የምንገኘው የአሸባሪው ኃይል ህወሓት ያው ጦርነት ከፍቶብናል በተለያዩ ግንባሮች waraana keessa jirra. Gareen shororkeessaa Hiwaati adda addaatiin waraana nurratti baneera. Akkuma kanaan yeroo ammaatti naannoo Waldiyaatti lolli taasifamaa jira. Lola kanarratti humni Hiwaati humnoota firoottaniitiin amma isa ga'utti rukutameera. Mo'achuu akka hin dandeenye yommuu beeku sibiilota irratti madfii dhukaasee balaa geggeesseeraa jedhan. Haleellaan madfii raawwatame sunis jaarmiyaalee mootummaatii fi kan dhuunfaa irratti akka aggaamame ibsaniiru. Akka odeeffannoon isaan qaqqabe ibsutti rasaasni madfii tokko moggaa magaala Waldiyaa naannoo jiraattonni jiran irratti yommuu bu'u inni biraa immoo jaarmiyaa mootummaa irratti kan darbatamedha. Inni naannoo jiraattotaa irratti darbatame qabeenyaa fi lubbuu namaa irratti miidhaa geessisuu isaa akka odeeffannoo qaban dubbatanii obbo Gizaachoon. Karaa biraatiin hoogganaan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsa gidduu kana kennan keessatti akka jedhanitti loltoonni dhaaba isaanii naannoo Affaarii fi Amaaraa keessa akka jiran mirkaneessaniiru. Dr. Dabratsiyoon ibsa kanarratti dabalanii akka jedhanitti mootummaan Itoophiyaa filannoon inni qabu lama qofa. Inni tokko haalduree dhaabni isaanii dhiyeesse guutummaa guutuutti fudhatee marii karaa nagaa taasisu ta'uu dhabaannaan immoo barbadaa'uudha jedhaniiru. Akka gabaasni Masfin Arraagee jedhetti. Waajjirri itti aanaa muummee ministeeraatii fi ministeera dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti sabni Itoophiyaa tokko ta'ee akka lolicha ofirraa hittisu waamicha gochuu isaa hordofuudhaan gareen mootummaa obbo Dammaqaa Mokonniniin durfamu gidduu kana gara gaayintii fi caca'oo deemuudhaan waraana mootummaatii fi humna addaa naannoo Amaaraa achi jiru daawwachuudhaan qajeelfama kennuu isaanii gabaasni kun ibseera. Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaati. Walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaatti mul'ate amma ji'a 10 ta'uuf deema. Muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmed ji'a darbe paarlamaa biyyattii irratti ibsa kennaniin dinagdeen biyyattii waggoota darbanii fi walitti bu'iinsa biyyattii keessa tureen danqamus guddina garuu hin dhaabnee jedhanii turan. Mootummaan ji'a darbe yemmuu murtii dhukaasa dhaabuu labsu
Itoophiyaan lola sanaa fi birrii biiliyoonii 100 ole akka baafte himamee ture. Ammas dhiibbaan garaagaraa kan irratti mul'achaa jiru diinagdeen Itoophiyaa rakkoo keessa jiraachuusaa ogeessi diinagdee Dr. Ayyalee Galaanii dubbatanii turan. Walitti bu'iinsii fi lolli amma deemaa jiru mataansaa diinagdee biyyattii irratti dhiibbaa mataasaa akka qabuudha kan eeran. Qaali'iinsa jireenyaa dabalaa deemu kanaafis mootummaan murteewwan diinagdee biyya fooyyessu fudhachuu akka qabu akeekkachiisaniiru. Adda Ababaach Taammanee dubbi himtuun ministeera daldalaa Itoophiyaa qaala'iinsa gatii biyyoolessaa amma dabalaa deemaa jiruu fi sababni garaagaraa jiraachuusaa dubbatanii mootummaan rakkina kana furuu fi dhawaataan itti adeemaa jira jedhaniiru. Galmoo Daawiti dhimma diinagdeetii fi dhimma qaala'iinsa jireenyaa irratti gabaasa qaba. Akka gabaasni galmee biyyaalessaa mootummaa Itoophiyaa Central Statistics Agency ji'a darbe agarsiisutti Itoophiyaa keessatti ammas qaala'iinsi jireenyaa dabalaa jira. Gabaasni kun ji'a adoolessaa darbe kana qaala'iinsi jireenyaa 24.5 dabaluu agarsiiseera. Kana qofaallee miti sadarkaan qaala'iinsa jireenyaa kun kan ji'a adoolessaa gana darbeen wal bira yoo qabamu ammas gatiin midhaan nyaataa 28.7 ol dabalee argamuu isaati. Ammas gabaasumti kun akka yeruutti midhaan nyaataan alas gatiin meeshaalee adda addaa 19% ji'a tokko keessattis qaala'iinsi jireenyaa kun persentii 7 ol ka'uusaa galmeen biyyaalessaa mootummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Mootummaanis gatiin meeshaalee dabaluu fi qaala'iinsa hammachuu kanaa fi sababa adda addaa dubbata. Adda Ababaach Taammanee Direektara dhimmoota odeeffannoo Ministeera Daldalaa fi Industirii Itoophiyaati. ለዋጋ ንረትና ለኑሮ ውድነት መነሻ ናቸው የተባሉ በጥናት የለየናቸው መንስኤዎች አሉ። Akkas jettee Adda Ababaan qaala'iinsi jireenyaa fi daballiin gatii meeshaaleef sababa kan jenne wantoonni qorannaan adda baasnee keenya ni jiru. Isaanis tokkoffaan oomishni fi fedhiin bittaa biyya keessa jiru wal simuu dhabuu isaati. Lammaffaan ammoo dhibeen koronaa akka addunyaatti mudate oomisha industirii warra tajaajila garaagaraa kennanii fi seektara daldalaa irratti dhiibbaa hamaa fiduu isaati. Keessumaa dhibee koronaa kanaan wal qabatee gatiin wantoota nyaataaf oolan garmalee dabaluudha. Kanaaf ammoo mootummaan shaqaxawwan akka qamadii, sukkaaraa fi zayitaa waan ittiin gara biyyaatti galchu sharafa alaa argamu irratti dhiibbaa uumuu isaati. Kana malees warri oomisha illee sichi gatiin oomisha isaanii eegar ni dabalaa jechaan gabaarraa oomisha hambisuun illee ni jira. Warra gabaarraa waa bituus fayyuma dhiyeessa gabaarraa jiru humnaa ol bituun warri daldaltootaas oomishi aga gatiinsaa ol dabalutti achi kaa'uu fakkeenyaaf zayita kaasuu dandeenya asirratti kanadha sababoonni gurguddoon jechuun dubbatti. Kana malees dabalata daldaltoonni hojii seeraan alaan faayidaa barbaadan faddaaltonni jidduu seenuu baay'achuun gatii shaqaxootaa oliif gadi haala hin malle bubbutuun gabaa shaqaxaa harka dhuunfaatti akka kufu taasisuu darbees immoo humni bittaa qarshii Itoophiyaa gadi bu'uu fi sharafi alaa haga barbaachisu argamuu dhabuun qaala'iinsa gatii fi jireenyaa amma akka biyyatti mul'ataa jiru fideera jetti. Dabalatas qaala'iinsi jireenyaa kana keessatti shoora taphatee biyya keessatti tasgabbiin dhabamuudha. Adda Ababaan kunis kanuma keessatti kan hammatamuudha jetti. ያው ለዛም ነው እኮ እነዚህ ምክንያቶች የተጠቀሱት በአንድም በሌላ መልኩም የዋጋ ንረቱ እና የኑሮ ውድነቱን እንደ መነሻነት የተጠቀሱት ለዛም ነው ተጽዕኖ ስለፈጠሩ ነው። Akkas jechuun dabalataan dubbatti. Haalli siyaasaa jijjiiramarra jiraachuun rakkoon kun biirokraasii keessatti qindaa'ummaan hojiin furamuu dhabuun rakkoo tokkodha. Seerri kabajamuu dhabuunis rakkoo biraati. Keessumaa seektarri mootummaa inni gara gadii jiru qaama rakkoo kanaa ta'uun ittuu qaala'iinsa kana caalchisaa jiru jechaan dubbatti. Muummeen ministeera Itoophiyaa ibsa paarlaamaaf waxabajjii 28 bara 2013 taasisan irratti waggoota 3 darban diinagdeen Itoophiyaa sababa rakkoo siyaasaan guddinni isaa gadi bu'us garuu ol guddachuu hin dhiifnee jedhan. Muummeen ministeera Abiyyi Ahmed yeroos diinagdeen Itoophiyaa bara 2011 keessa 9%, bara darbe kan ammoo 6%, ammas lolli biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiraatus diinagdeen waliigalaa haala gaariirra jira jechaan himanii turan. Bara baranaa kana wanti diinagdee Itoophiyaa miidha jedhamee baay'ee dubbatame keessaa tokko lola kaaba Itoophiyaatti ta'aa turedha. Mootummaan Itoophiyaa waxabajjii 22 bara 2013 yoo dhukaasa yeroof dhaabuu beeksise lolli kun callaan baasii birrii biiliyoona 100 fixuu beeksise. Dr. Ayyalee Galaan ogeessa waa'ee diinagdeeti. Dhaabbata Kuwait Institute for Scientific Research jedhamuuf kan hojjetan waa'ee haala diinagdee Itoophiyaa fi dhiibbaan walitti bu'iinsaa kun qabu yoo himani tokko baasiin biiliyoona 100 kun diqqaadha jedhu. Humni namaa, lubbuun, qabeenyi manca'ee fi kaan yoo itti dabalame gatii waraana kanaa ol kaasaa jechuun qeeqaman dubbatu. Kana malees qaala'iinsi jireenyaa amma guyyaan dabalaa jiruufis ka'umsa biraatii jedhu lolli kun. Qaala'iinsa jechuun oomishti yoo dhabame yoo oomishamee gabaatti dhiyaachuu baate. Innumti oomishame illee immoo karaan nagaa ta'uu baatee iddoo oomishame sana ka'ee lafa gabaa dhaquu dadhabe.
Inni oomishamee gadi xiqqaatee sabni Itoophiyaa lakkoofsa isaa garuu achuma jira. Innaa waraana duraa fi amma wanti gadi. So namni guyyaadhaan barbaada akkuma duraa sanatti. Oomishni xiqqaateera. Maaliif akka xiqqaate isitti meera duraanii? Namni oomisha dhiisee haalli namaa gara waraanaatti deemeera. Yookaan adeemee achi jira. Yookaan leenjiidhaaf waan galee jira. Dargaggoonni kumatamaan lakkaa'amu. Kun hundumtuu sa'aatiidhaan guyyaadhaan lakkaa'amee oomisha gadi hanqisa. Oomishni xiqqaatee barbaachi namaa amma duratti yoo ta'e qaala'insaatti lakkaa'amaa jechaadha. Sana biraan immoo waa'ee Itoophiyaa keessatti xaaxaan guddaan kan jiru daldaluma keessa biyya alaati galchuu kana keessa doolaariin ijaa waan ta'e akkuma oomishni biyyaa xiqqaate biyya alaatiyyis galchanii immoo gabaatti dhiyeessuu irratti hanqinatu jira jecha. Maaliif doolaariin hin jiru doolaariin jiraatu malee biyya alaatiin bitamu duraan fakkeenyaaf zayita amma ta'etu bitamee dhufaayyuu wanti ittiin bitan hin jiru eega hin jiraanne gabaarratti kan dhiyaatu xiqqoodha. Sadaffaa daldala biyya Itoophiyaa keessatti yeroo hundaa olaantummaa kan fudhatee waan jedhu warra daldaltootaati. Warra daldaltootaa kuni wanti waraanni akkanaa uumame jechuun immoo carraa guddaadha isaaniif kennu. Isuma duratti jiruyyuu ganaa booda gatiin dabalaa jedhaniiti ol kaa'u. Boronnaa harka meeqa dabalee gurguruu hin danda'a. Torbaan dhuftu kana caala amma mana yoo dabalee torbaan dhuftu keessa torbaan lamaan haxaatti immoo harka meeqa kana caala dabala. Kanaafuu silasoo biyya alaatii galchuun carraan dhiphataa dhufa. Kanaafuu du'ee maal ta'e taniin dhoksee ji'a tokko ol kaa'ee sana booda abbaa kaakayyuu buusee waan jedha jechuudha. So wantoota kana hunduma kan walitti dhufanii qaala'insa waan isa kan uume waraanichi calqabni isaa. Sana booda ikoonoomik saabotaajii warra daldalaa hojjetan doolaariin biyya alaatiin fidan dhabamuunsaa oomishti ijaa namni qotiisarraa jiruu normaalii qaburraa dhiisee gara waraanaatti ijaa xiyyeeffate kuni hundumtuu qaala'insatti deemsisa dinagdichaa jecha. Kanaaf jedhu Dr. Ayyalan mootummaan dhiibbaa dinagdee kana hir'isuuf tarkaanfiiwwan malu fudhatee dafee sirreessuu qabaa jedhu. Dr. Ayyalan dabalni warri siyaasa biyyaa harkaa qabu guddinni biyyaa hagasi jedhanii himuu qofa odoo hin taane bu'uura rakkoo kanaa furuuf carraaquu gaggeessitoota fala beekanis ofitti dhiyeessuu qabu jedhu. Muummeen ministeera Abiyyi Ahmed ji'a darbe yoo paarlaamaaf dubbatan keessumaa dhiyeenya maallaqni biyyatti jijjiiramuun duuba Itoophiyaa keessatti haalli fayyadamina baankii fooyya'aa dhufuu himani. Garuu hawaasa biyyattii baadiyyaa jiru kan oomisha biyyattii keessatti ga'ee guddaa qabuu fi baankileen liqaa malu dhiyeessaa hin jiran mootummaan sichi sanarratti xiyyeeffate hojjetaa jechuun dubbatanii turan. Adda Ababaa Taammanes qaala'insi jireenyaa amma jiru kana to'achuuf mootummaan mala adda addaan itti adeemaa jira jedhu. በእኛ በኩል እንግዲህ ለማረጋጋት እየተሞከረ ነው ያለው። ለምሳሌ akkas jettee Adda Ababaan gama keenyaan tarkaanfiiwwan adda addaa fudhataa jirra. Keessumaa meeshaalee shaqaxaa irratti warra yakka garaagaraa dalagan irratti tarkaanfii malu fudhataa jirra. Fakkeenyaaf dhuma bara 2013 kana keessa daldaltoota 72,000 oliif of eeggannoo kennee jirra. Dhaabbilee daldalaa 46,000 saamsineerra. Dhaabbilee 101 ol eeyyama isaanii haqneerra. 1,000 ol irratti ammoo himata yakkaa irratti banamee jira. Warra seeraan ala hojjetaa ture irraa meeshaan fudhatames gara qarshii miliyoona 95 olitti gurguramee mootummaaf galii ta'eera. Egaa kana fudhataa jirra. Tarkaanfiin keenyas ka gabaabaa fi dheeraa jennee dhawaataan itti adeemaa jirra jetti. Yeroo dubbattu ammas dhaabbanni maallaqaa addunyaa IMF qaala'insi Itoophiyaa keessa jiru kan baranaa dhibbeentaa 13 yoo jedhu guddinni dinagdee waliigalaa Itoophiyaa baranaa